بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني نجاها في هذا جرتو أني نجا كوتي أكم ما بكم ورلينيا تقوت إسني في جرا جمال كواتي فتويتني نياتا مقلوبان هجة شاجرا بفا هجة دوني تمورا هنگا فيديو هنگا تمورا ساتي يودا وطن الروا وطن جديادا إيجاني بفكانان لوكوكيا ميجات كوبي فدي أما موتو شنكرتي ديكويسي ولين تبصيرا لومي أنا لكي سافودا وجين بتشاتشون قبضو كي سافود إندربا إيجا أما جالك أبا هنجت أمور فيديو كان نفانا توران إسينين جدا سبسكرايب لايك شير كودا سينا جاودا إسينين جدا إيجا بها كانان وانتا وتانا برباجي سبوتو إسحاقو قبي فدين جرا أسيتي ماجيدا كماما بيكتن جدي يادا ورّي بيكتني إيجا قلبي كنا جرا كيس كاي ما جرا كيس كيتو يدم بودر رتي تمورا إزهاد رتي وانا قدو إن لالتني داوتا سنين جدا أما لكون كيا بفكانان بشان فتاتي جرا شنكرتا وجي تبقى جرا أما موتو كما ميتنك ada hada jechuudha. Amma sitti kan qopheeffadhe qullubbii madaamii jaalatti akkatti jira miicee jira keessa kaa jechuudha. Maqilubaa wajjin akkasitti bilchaata seera isaati. Asirras soqidda firfirsadha. Bakka kanatti dinnicha batinjana afaan oromootiin maqaa isaan beeku waan kana kuusaa kaarotii mummuradhee jira. bifa amure kana murama jechuudha maqlubaani amma dura dinnicha xabbafachuutiin jira dinnicha kiyya xabbafadhe hundi isaatu wal duraa fi wal duubaan itti fufa jechuudha viidiyoo kana hanga xumure isaa daawwadha isiniin jedha obboleeyyantiyaa gaggaliiwwan bakka jirtanitti nageenyi kan rabbiitiin bira naaf haa jiraatu isiniin jecha egaa yeroo kamiyyuu viidiyoo nyaataa qabadheen dhufa jedhee akkuma waadaa isinii seene ani musuu guyyaa guyyaan itti miidhamee dalagee isinii fidaa isinii musuu daawwachuu hin dhiisinaa isiniin jedha. Egaa wal jajjabeessu aadaa godhannuu isiniin jedha kaa amma hanga dinnichaan kiyyanaa bilchaatu nin eegaa jechuudha. Kunoo lukkuu kiyyallee bifa kanaan amma soqidda itti naqaa jira. Bishaan qimamaaf qimamii san irratti bishaan danfaa itti naqee jira akkasi inni naa bilchaatuuf waliin dhawee qazaala jechuudha. Egaa dinnicha baasee jira batinjana naqee jira hono akkuma kana akkuma argaa jirtan kana batinjeenni kuni maqaa isaan beeku wallahi maqaa isaan beeku naayima maqaa isaan barreessaa warri beektanii afaan oromootti jechuudha afaan arabaatti batinjana jedhama inni. Egaa isallee baasee jira amma kaarotii fi kuusaan bilcheessaa jira jechuudha. Kuusaallee ni beektan jedhee yaada kaa namni beekne hin jiru. Egaa viidiyoo maqlubaan hojjedhama roos maqlubaa jedhama. Egaa maqlubaa itti seerchi gootanii yoo barreessitan ni argattu warri hojjechuu feetan hojjechuu dandeettu isin jedha. Egaa roozii kanallee bifa kanaan kophaa qaqqalataa jira jechuudha. Hedduu bilcheessuu hin qabnu asirratti roozii xiqqishuma bilchaachuu qaba keessaa naqa bishaan kana. Egaa asitti amma qophii hundumaayyuu xumuree jira jechuudha. Xabbasee jarriin huno jarriin yoo dura kana jechuudha. Jara kana bifuma isaatiin kopha kophatti xabbasee kopha faayyadheen jira.
amma walitti naqutu naaf dhiyaate jechuudha. Egaa kana fakkaataa isiniin jedha. Bifa kanaan amma shunkurtii kiyya bifuma jara itti muretti timaatima shunkurtii kana xiqqoo isii zayita wajjin nin xabbasa jechuudha. Akka xaa'amii bareedaa baasu. Tole kaa xabbasee walitti dachaane jirra. Amma qullubbiin hunoo kan reefu isinitti argisiise miicamaadha. Qullubbiin kun sirriitti dhiqamee isiniin jira hunoo. Qaarallee jira kan akkatti keessa kenna, qullubbiillee akkatti keessa kenna. Ani beeku garuu maa kana goote hojjettan akka na ajajametti ajajaan hojjedhe waan ta'eef magluuba keessatti ani hedduu kanumaan argaa ture qullubbii makana keessa kaawuu jarri Arabaati. Egaa qullubbiin kanumaa faayidaa qaba, bareedaadha, homaa rakkoo qabu isiniin jedha. Bifa kana nama tartiiba isaatiin timaatima jala naqee eegasii dinnichaa eegasii gubbarraan tartiiba isaatiin itti naqa jechuudha. Egaa ammallee batinjee nagalchaan jira. Tartiiba isaa kana jala isaa kana akkasitti daraadarree bareechifna jechuudha. Egaa ruuzii kiyya asitti kan qopheeffadhe argitanii kan bishaan keessaa naqee bakka itti baasas qopheessan jira. Egaa dhiifama asirratti viidiyoon duuba na jalaa aanee kasalaa duraanuu qabu. Egaa amma bifa kanaan lukkuu kiyya achitti bilchaataa ture san asitti naqadha jechuudha. Namni akkatti beekan akka ofii kiyyaatti hojjechaa jiru magluubaan bifa kanaan hojjadhee jira jechuudha. Garuu sirriitti bareedaadha. Haala nama hojjadhe kanaan baay'ee namatti tola. Dhima tola jedheen abdii qaba. Isinis akka daawwattanii akkana jajjabeessitan abdiin isinirraa qaba isiniin jedha. Isin jaaladha. Nafaan irra viidiyoon itti fufee jira. Egaa shunkurtii fi lukkuu kiyya kan qimamiidhaan achitti bilchaate san waliin tolchadhe jechuudha. Amma hunoo bifa kanaan hirruma deebi'ee ammallee egaa kana fakkaata isiniin jedha. Kunoo ruuzii reefuu kophaa bilcheesse gingilcha irratti naqee bishaan keessaa lafatti duudee jira jechuudha. Bakka akkuma nama shiimoo naquuti xiqqishuma shuf godhe jechuudha. Xiqqishuma yaani hedduu bilchaachuun qabu ruuziin. Amma bakka kanatti ruuzii of eeggannoo ruuzii irratti godhama. Amma yoo nyaata hojjennu, nyaata arabaa yoo hojjennu of eeggannoon ruuzii irratti hedduun isaa jechuudha. Maaliif ruuziin caccabe taanaan ruuziin nama harkaa caccabe taanaan nama rakkisa. Hin mi'aawu, hin bareedu. Egaa bifa kana magluuba kiyya xumureen jira. Kunoo wayitii distii keessaa gadi galabbatuun harkaa faca'ee malee silaa akkasumatti taa'ee baay'ee tola. Kunoo amma nyaata mi'aawaa, nyaata bareeduun hojjadhee qopheessee jira warra kiyyaaf. Egaa isinillee akka hojjettanii akka irraa waa hubattanii abdiin isinirraa qaba. Nafaana turtanii nagaan tura. Galatoomaa isiniin jedha. Baay baay.